Mena geeffadha. Jinnii kana sheexanoota natti mul'atan kanaan ana hojii baay'een ittiin hojjechaa ture. Ittiin jireenya koo fooyyeffachaa ture. Ittiin namaafis waa hojjechaa ture. Ittiin namaafis waa hojjechaa ture. Dhiiraaf dubara wal fuusisaa ture. Fedhiin ala jechuudha. Dubarri tokko isa tokko diddee yookiin nama barbaachisu inni immoo yoo jaallate dhufee na bira dhufee hojjisiifatee akka ishee fuudhu gochaa ture. Fuusiseeras jechuudha kana beeka jechuudha waan qabatamaa beeka. Gara keenya dhufu jinnii kana wajjinii walii galee hojjedhee qarshii koo isarraa argadheeni waan achi keessatti katabamu jira ergee fi inni immoo fudhatee achi keessa kaawwatee gabaatu. Akkuma dhageessanii kuni fassara pheenxee yookaan ammoo faarfataa pheenxeeti. Faarfataa pheenxee ka islaamummaa dhufee jedhu baga dhugaa dubbattee baga kijibdellee lachuu siin jedhaan. Dabalataanii wanni ni jedhu akkanatti jinnii wajjin akkanatti turree hojjechaatiin turree akkana gochaatiin turree ka jedhatiin dubbatu. Idan ati muslimaa miti ka ati durumallee yookaan waaqeffata yookaan qaallu yookaan waa wayiidha taata malee warra shayaaxiina gabbaru malee warra shayaaxiina jala deemu malee warra jinnoota jala deemu malee ati muslimaa miti jechuudha. Maaliidhaaf jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee sihrii barachuu yookaan digimtii barachuu shayaaxiina wajjin walii galanii dubbachuu waa dubbachuudhaan wal qabatee yeroo dubbatu walaakinna shayaaxiina kafaruu yu'allimuuna annaasa sihraa jedheetiin dubbata. Shayxaanonni kafaraniiti nama falfala barsiisan yookaan digimtii barsiisanii jedha yookaan maajikii kan jedhamu san. Asirratti Ibnu Kasiir rahimahullahu ta'ala ulamaan islaamaa guutuun isaaniidha wayita dubbatanii namni tokko yoo falfala barate yookaan maajikii yookaan digimtii yoo barate ni kafaraa jedhan. Nabiyyiin Muhammadiyyuu alayhi salaatu wassalaam man ataa kaahinan namni raagatti dhaqe aw saaxiran takka nama falfala dalagu yookaan digimtii dalagutti dhaqeetiin fasaddaqa ofiimaa yaquul waan inni jedhu dhugoomse faqad kafara bimaa unzila alaa Muhammad waan Muhammad irratti buufame kafaree jira. Qur'aana Rabbitti kafaree jira jechuudha. Karaan falfalaa karaan jinni fayyadamuutii fi karaan qur'aanaadhaa waan garagara ta'eef jechuudha. Karaan shayaaxiinaatiif karaan rabbiidhaa waan garagara ta'eef. Kana qofaa miti nabiin rabbiidhaa alayhi salaatu wassalaam haddu saaxirii wanni nama falfala dalagu digimtii dalagu ittiin jiilchan darbatun bisayf ajjeesuudhaa jedhanii dubbatan. Kana qofaa miti ammas nabiin rabbiidhaa alayhi salaatu wassalaam wantoota kana waa'ee warra falfala dalagu waa'ee digimtii dalagu itti dubbatanii shayaxiinatu gubbaarraa wal kortee shayaxiinni dubbii malaayikaan walitti dubbatan faa ka rabbiin itti hime faa walirraa fuudhaniiti erga sanii dhufanii falfa nama digimtii dalagutti waa himanii karaa sanii namtichi waa hojjetaa jedhanii hadiisa Bukaarii 4701 irratti dubbatanii jiran. Kana qofaa miti nabiin rabbiidhaa alayhi salaatu wassalaam illeen yeroo falfallitti dalagame qur'aana rabbiitiin subhaanahu wa ta'aalaa digimtiin sun irraa kaafame. بر ربنا سبحانه وتعالى وتدبته وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رحقا. نموني نمراتان شياطين الرجني راورتان مغنفتن تيك بربادا نتكسيرن وانا كان نقول جانيني فزادوهم رحقا. كنافو جلنا سانف دبلا جرن شيطانون سن جنون سن جلنا سانف دبلا جرن. Islaamummaa keessatti namni jinniidha walii galee isaaniif qalma dhiyeessu akkasumallee ammoo isaanii wajjii walii galee digimtii hojjetu akkasumallee ammoo isaanii wajjii walii galeeti shayaaxiin waan haagooti jedheeti yaadu kaakasi sun kaafira biijmaa'il ulamaa walii galtee beektota islaamaa guutuutiin. Ibnu Kasiir rahimahullahu ta'ala kana jedhan namni tokko yoo falfala yookaan digimtii barate shayaaxiinatu na fayyada jedhee shayaaxiinatu akkana naa godha jinnoota akkana naa godha jedhee yoo waan tokko waan digimti wal qabatu yoo barateetiin jedhe faqad kafareetiin jira jedhan. Kun wamaa waan nama mormisiisu miti. Kanaafuu ati kaafira. Durumallee ati kaafirarraa kufriirraa gara kufriitti durumallee ati shayaaxiina gabbaruurraa gara Yesuusiin gabbaruutti gara nama gabbaruutti shayxaanarra xiqqoo nama wayyee jettee na fakkaata akkas ta'a. كنافو كن سيف ديبي قاعدة ولله الحمد والمنة بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله بكا كنا ربي سنينجيسين أنا عارفين كنا ربي نجيسين ما لجينا هندن ديني وانتيف كل ما كنا نكمل الإسلام ما ربيكم سنكمل وانتيف براتوتا مسلماتو بلدانا دادا وكان بيوتا دادا بيوتا مسلمة كنا را أوروبا ركن سكولارشيب بير عندي تودا أوروبا تسورا كنا براتنو بياتو كو اتقافة مان يونيفرسيتي سنا بيكم بيالن دنا تفكاتي barattoota kana hunda isaaniitiin hadda qeesiin tokko isin dubbisaadhaaf yookaan muhaadaraa yookaan walgahii geggeessuudhaaf qeesiin batas kanarraa dhufaara waan ta'eef qophaa'aa eegaa jedheen
barattoonni wal gahanii eegan namichi qeesiin kun dhufee kabaja guddaadhaan namoota bataskaana keessa isaa wajjin jiran wajjin namoota baay'ee wajjin dhufee ol galee dhaqee bakka maayikii isaa taa'ee isteejii irratti ol ba'ee dubbii jalqabee dubbatee xumuree ka'ee ummata muslimaa kanaaf dargaggoowwan muslimaa ajjirtan kana gaafii tokkoon isinii qabaa jedheen haayaa gaafadhuu jedhaniin jennaan mee akkamitti isin nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam halkan tokko makkaa ba'anii biyya filisxeem masjida al-aqsaa dhaqanii rabbiin ummata keenya filisxeemii fi rahmata isaa godhee jira intisaara godhee fi jira inshaallah injifachiisu akkamitti halkan tokkitti nabiin rabbii makkarraa ka'ee kiiloomeetira baay'ee kana deemee dhaqee filisxeen ga'ee filisxeen irraa immoo halkanuma tokko samaayee dhaqee gad deebi'e kun akkamitti amantan kana aqliin keessan hin jiru jedheen gurbaa muslimaa tokko iimaana qabu bikulli fiqa ofitti amanamummaa guddaadhaan ol ka'e maal jedheen yaa hadrata qeesii jedheen yaa namicha qeesii kana jedheen amma jedheen biyya Landan kanarraa jedheen BBC yookaan miidiyaaleen tokko yeroo asii sekundii tokko keessatti haasaa kana dabarsu jedheen daqiiqaa osoo hin fudhanne biyyoota addunyaa kana dachee torbarra wal ga'ee sekundii keessatti dhaga'amaa jiru jedhan fandahash gara dhabe qeesiin kun qaanfate ennaan mee akkamitti gaa jedheen kun waan harki namaa ilmi aadam hojjete dandeettii ilma namaati jedheen rabbiin guddaan immoo dandeettii isaatiin nabi muhammadiin makkaa kaasee filisxeemiin halkan tokkichatti samaayee baanee halkan tokko gad deebi'u rabbiin laaffisu maaltu dhaga'ama jedheen akkamitti namanneen jedheen kan ilma namaayyuu kunuyyuu amanamee taa'amaa jedheen wallaahi achumaan haaya jedhee gaafii lammaffaa gaafata gaafii lammaffaa immoo isin musliimoota biratti malakal mawtiin dhufee lubbuu nama hundaa guureettanii rabbii guureettanii balaa fedhina du'u akkamitti malakal mawtiin dhufee yeroo tokkichatti nama hunda kana fakkeenyaaf biyya indiyaatti yoo hele xiyyaarri tokko bu'ee namni 300 500 700 yoo guyyaa tokkichatti amuma bu'ee du'e biyya nu jiru kanatti immoo baaburri yookaan walitti bu'ee yoo namni 500 asitti sekundii wal fakkaataatti yoo du'e akkamitti malakal mawtii biyya indiyaarraa dhaqee nama kana hunda fuudhee biyyoota sana irraa biyya keenya kanarraa immoo dhufee sekundii keessatti namoota kana hunda fuudhe naan basiir jedheen hin kolfe gurbaanni muslimaa kun kolfeeyyi yaaboo jedheen magaalaa nuti keessa jiraannu kana keessa ampoolii ifaa meeqa jira jedheen hennaan rubbamaa mi'aatu wa'aalaaf rubbamaa malaayiin jedheen dhibbataa kumataa yookaan miliyoona ga'uu danda'a lakkaa'amennumaa jedheen xayyib hundi isaanii fammoo ni fanu hennaan inni fan jedheen haaya namni tokko sekundii keessa hunda isaa qoxaarii sana cufee magaalaa kana fayyaa dukkaneessuu hin danda'amu hin danda'u jedheen hin danda'a jedheen haaya kun ilma namaatu hojjete inni rabbiin guddaan hojjete immoo sayaatii keessatti dandeettiin rabbii immoo kanaa gadi ta'a jettee akkamitti yaaddaatee itti kolfe namichi kun ajaa'iba dubbii kana qeesiin kun gaafii sadaffaadha maal jedheen nabi ciisaatu nabi muhammadiin caalaa jedheen sadaffaadha qeesii kana jedhaara maaliin caala ciisaa yookaan yesuus kiristoos maaliin nabi muhammadiin caaladee gaafate gurbaanii muslimaa kun jennaan nabi muhammad warra fuudheera haadha manaa fuudheera waan ta'eef dubartiin inni fuudhe immoo xuriidha namni immoo ciisaan immoo dubartiin fuune waan ta'eef inni qulqulluudha namni dubartii fuudhe xuriidha amantaa kiristaanaa keessatti akkuma waliin beeknu mirgi dubartii wanti jedhamu hin jiru achi keessatti dubartiin xuriitti ilaalamte achitti waan ta'eef kanayyii akkamitti nabi ciisaan dubartiin fuune waan ta'eef qulqulluudha nabi muhammad immoo dubartiin walgeera waan ta'eef qulqulluu miti jedheen haayaa jedheen gurbaanii muslimaa atemma qulqullu atemma warra fuutettamu fuune den qeesii kanaan jennaan qeesiin kun lakkin fuune hin jedheen an qeesiidha waan ta'eef qeesiin hin fuudhu qeesiin qulqulluudha waan ta'eef nuti warra fuunu den haaya ati qulqulluu den haaya akkamitti rabbiin keessan allahaan dhufee maryam wajjin ciisee akkamitti ilmoo irraa argate jettanii yaaddan egaa sirra rabbiin qulqulluu miti situ qulqulluudha situ rabbira qulqulluudha den akkamitti qulqullummaa eeggatee dubartii wajjin ciisuttee rabbiin kee immoo nabi dhufee ilmoo argate jettee akkamitti amantinaan sadaqta ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah jedhe osoo kun wallaahi jedheen dhugaa dubbatte yaa gurbaa jedhee ummata guutuu fuulduratti shaadaa qabateedhan qeesiin kun dhiira akkanaa qabna dhiira akkanaa baguma an keessan jiraatiin baguma sin keessan jiraatiin maali jinaan silaa kana hin dandeenyu waan ta'eef laafaadha nu barumsa irraan jiru nu gandummaa wal qooduu arraba gandummaa arraba siyaasaa malee kana asatti beennanu garuu yeroo kana yeroo awwala gurbaanni gaafii awwala deebisu ijoollee muslimootaa ka'anii gurbaa kana hawaatti baatanii maal jedhanii daqiiqaa kudhanii farkii rukutamee walitti aanfame yeroo gaafii lammaffaaf akkas daqiiqaa kudhanii rukutame yeroo gaafii sadaffaa deebisu kana ijoollee muslimootaa bakka taa'attu kaatee gurbaa kana hawaaratti baadhatte maaliif qeesiin kun maal jedhe gaafii sadaffaarratti yoo ati dadhabdeeti gadi taa'ee isa gadi teessuu barbaade
amala kiristaanaa nagneetiin nama gurguddaa irraan bakkatan nama ilmii gibee kurraa jaahila akka kootii barbaadu ati gadi taa'e inni bira naaf deebisu nan lakkeenuma deebisaa leen yeroo inni gurbaadni kun musliimoota mataa ol qabachiisu musliimoonni kaanii mataa irratti baatanii anu harka dheefi boo gurbatti kana yookaan lubbuun jirti yookaan hin jirtu rahmatullahi alayka yoo lubbuun jiraan yoo lubbuun jiraatti umurii dheeraati yaa wayyaa akhi dhiira kanaa dhuftee darbiti islaamummaan akkanatti amantaan fedhe amantaa islaamummaa wudiddiru numan jirre ka duniyaa kanarra kaan sa'a gabbara kaan waaqa isaatti tumamaa kaan irreebamaa kaan waan dubbatan miti. Ta'iyya lakum.